Abba jannekana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabne afaanuma keenya katabne. Ijoollee akkam jirtu? Har'a immoo qubee afaan Oromoo fayyadamuudhaan akkamitti sagalee uumna yookiin akkamitti sagaleessinaa kan jedhu viidiyoo keenya kan har'aatiin ilaallaa. Egaa akkuma viidiyoo keenya kana dura ilaalleen qubee afaan Oromoo akkamitti qubeessina kan jedhuu fi qubee afaan Oromoo dubbifamaa, dubbachiiftuu fi qubee dachaa jechuun qubee 33 afaan Oromoo ilaallee jirra. Har'a immoo qubee dubbifamaa fi dubbachiiftuu fayyadamuudhaan akkamitti sagalee uumnaa isa jedhu ilaalla. Afaan Oromoo keessatti sagaleen qubee dubbifamaa fi dubbachiiftuu waliin qindeessuudhaan sagaleen uumama jechuudha. Sagaleen kun immoo walitti dhufee jecha nuuf uuma. Kanaafuu har'a sagaleessuudhaan jecha tokko tokko ilaallaa jechuudha. Afaan Oromoo keessatti qubee dubbachiiftuu 5 A, E, I, O fi U jennee baranneeti kan jirru. Isaan kanaa fi kanneen hafan har'aa hanga Z qubee 26 keessaa 21 dubbifamaadha. Baarraa jalqabnee jechuudha. Baa, Caa, Daa, sanaa booda E dhiifnee Faa, Gaa, Haa jecha hanga Zaatti qubee dubbifamaa keessatti ilaaluu dandeenya. Kanaafuu baarraa jalqabuudhaan dubbachiiftuu waliin qindeessinee sagalee akkamitti uumnaa kan jedhu ilaalla jechuudha. Okay, baarraa jalqabnaa. Baa fi A takka yeroo dubbifnu baan koobatti B. A takka biratti yeroo ilaanu A walirratti B sagalee jedhu nuuf uuma jechuudha. Egaa sagalee kanaan jecha tokko tokko yeroo ijaaraa deemnu B kan jedhuun bara kan jedhu nuuf uuma jechuudha. Gara biraatiin immoo kuni B yeroo jennu sagalee gabaabaadha. Sagalee kana dheeressuudhaaf B kan jedhu kana baa jenna jechuudha. Baa jechuudhaaf immoo B, A lama ta'uu qaba jechuudha. Baa jenneeti sagaleessinaa jechuudha. Dubbifamaa baa fi dubbachiiftuun aan lama yeroo ta'u baa jenna. Aan tokko yeroo ta'u B jenna jechuudha. Baa yeroo jennu fakkeenyaaf baadhaan baa fi aan lama yeroo ta'u yeroo dheeratu baala jechi kun baa jennee afaan keenya yeroo baa jennee turru jechuudha. Aan lama ta'a. Kanaafuu baala jenna. Gara eetti yeroo ceenu baa waliin qindeessinee sagalee akkamitti uumna kan jedhu B, E. Baa fi Een B, E jenneeti waliin yeroo dubbisnu B jenneeti sagaleessina. Kuni sagalee gabaabaadha. Fakkeenyaaf belbeluu bel jennee beelbeluu hin jedhamu. Kanaafuu hin jedhamu belbeluu jenneeti takkaan akkanatti jecha ijaaruu dandeenya jechuudha. Yeroo dheeressinu immoo B, E, jenna jechuudha. Akkanatti sagaleessina. Fakkeenyaaf beekaa yeroo jennu B jennee ni turre jechuudha. Belbeluu yeroo jennu immoo eega jennee booda gara laatti dafnee deemna waan ta'eef takka fayyadamna jechuudha. Belbeluu. Jennee yeroo turre immoo beekaa yookiin beekuu kan jedhu kana ni dheerata jechuudha.
baa fayyadamuudhaan dubbachiftuu i waliin yeroo ijaarru immoo b i b i b jennee jechuudha. b yeroo dheeressinu immoo b i b jennee jechuudha. Sagaleen gabaabaan baa fi iin yeroo walitti dhufu b dhaan yeroo ijaarru bifa jenna malee biifa hin jennu. Kanaafuu bifa yeroo jennu sagalee gabaabaa jecha b jedhu kana sagalee yeroo sagaleessinu ni gabaabbatu. Kanaafuu bifa jenna jechuudha. Yeroo dheeressinu immoo bii jenna jechuudha. Dheeressinee yeroo ijaarru immoo fakkeenyaaf deebii yeroo jennu baa fi iin tokko yoo ta'e deebii ta'a. Kanaafuu lama goonee jecha keenya sirreessina jechuudha. Deebii yeroo jennu ni dheerata. Kanaafuu akkanatti sagaleessinaa jechuudha. Gara bootti yeroo deemnu immoo b fi o walirratti yeroo dubbisu bo ta'a jechuudha. Sagalee kanaan jecha tokko yeroo ijaarru boca jenneeti dubbifamaa fi dubbachiftuu gabaabaa waliin dubbifamaan akkanatti sagalee jecha nuuf uuma jechuudha. Boca b o bo jenneeti dheeressina akkanatti dubbisna jechuudha. Jechoota sagalee dheeraa baa fi oodhaan uumamu keessaa tokko booda jennee ni turre jechuudha. Kanaafuu ni dheerata jechuudha. Boca yeroo jennu immoo boca hin jaamu. Kanaafuu boca jaamu waan ta'eef boca jenneeti sagaleessina. Booda jenneeti sagaleessina. Kanaafuu oon ni dheerata jechuudha. Bakka booda isin galaa jira ijoollee. Ayyee gara itti aanutti dabarraa. Dubbifama baadhaan inni dhumaa dubbachiftuu uudhaan ijaarra jechuudha. b waliin bu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf buna jenna jechuudha. Kuni sagalee baa fi uun uuman sagalee gabaabaadhaan jechuudha. Buna jenneeti sagaleessina jechuudha. Jecha yeroo ijaarru buna kan jedhu kun jecha gabaabaadha jechuudha. u waliin buu jenna jechuudha. Sagalee kanaan jecha tokko yeroo ijaarru buusii buu jennee ni turre jechuudha. Kanaafuu uun lama taate jechuudha. Buusii jenna. Kanaafuu sagaleen afaan Oromoo keessatti akkamitti sagaleessinaa kan jedhu akka kanatti sagaleessinee qubee afaan Oromoo jecha yeroo barreessinu jechoota sirriitti barreessina jechuudha. Kanaaf immoo viidiyoo keenya itti aanuun ilaallaa. Hangasitti nagaan turaa ijoollee. Galatoomaa baay'ee. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabne abbaanuma keenya katabne.